Wanti isin asirratti argaa jirtan tuni obboleettiin keenya tuni maal ishiin waan tuni baay'ee na sodaachiste jettee boochee ingidihi akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf waan kuni isa saniin tokkodha maqaa isaatirree dha'uun jaalladhani ingidihi warreen mana madamii keessa hojjettan warreen waan akkana kana mana keessatti argitanii dhugaa dubbachuuf halkan mata qarree hin bulina mana san keessa jechuudha waan tuni waan maxfoodha ni beektu marziidha nama hiddinaan qorichi ishiitillee hin jiru du'a malee jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko maxfoodha waan akkanaa tuni isaanuu maal gochi mana keessatti waan akkanaa kana galchu waan xonqolaa waan beektanii qoshaashadha waan tun jechuudha mucayyoon tuni hin beeku maashinii tuni jette maalidha wanta akkanaa kuni waan hin beekne fi dhugaa dubbachuuf hin beeku dhiisuu dandeessi odamma namni itti dhugaa dubbachuuf ofitti irree madaksuu danda'u isaan waan ta'een ofitti madaksuu danda'u gin namoonni waan akkanaa ilbiisa mana keessa jiran kanneen akka jawwee kanneen akka buufaa wantoota garagaraa jechuudha mana keessatti warreen argitan dhugaa dubbachuuf ani ndawum waan akkanii kan dhiisati sussuuru maakinuu balaa keessaa baasan iyyuu nan sodaadha maaliif waan seexanaati waan ta'eef kuni waan seexanaati kanaafiyyuu isaan waan seexanaa waan qabanii booda ati sammuu keetiif illee buqonnaa siif hin kennu waan akkanaa kun siikele mana waan akkanaa jiru qoshaashan akkanaa jiru kuni siif illee gaarii miti kanaafiyyuu deefiitoo mana san keessaa ba'i yookiin immoo jijjiirra mana miliyoona meeqatu jira mana isa bichaa miti ammoo fe'eeyyumaa sittiin tolle ofii keetiif sammuu kee eenyuchuu qabda kanaafiyyuu ijoolleen keenya namni ijoollee baay'een jechuudha kun waan akkana jira kun waan akkana jira ijoollee baay'een dhaga'ee argasi gin daftanii achi keessaa ba'uu qabdu ijoolleen keenya jaallatanii waggaa dheeraan ta'anii waggaa 14 waggaa 9 itti hojjetamee baqa maaliif kanuma jechuudha kanumarraan kan waanuma ilbiisa kanarraan kan itti hojjetamu ijoollee sammuu isaanii gara dabarseetu of wallaale akka nama abbaa fi haadha hin qabne wallaalanii biyya ormaa keessatti makaraa meeqa arganii kanarraan jechuudha ilbiisa kanarraan waan seexanaati waan ta'eef kun keessattuu immoo Saawudi Arabiyaa keessatti waan akkanaa kana baay'isa waan osoo akkanaa kana kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf daftanii mana san keessaa ba'uu qabdu waan tuni waan qallaalii isinitti fakkaatin waan qallaalii miti waan saniin tokkodha zarii tokkodha kanaafiyyuu daftanii mana san keessaa ba'uu qabdu ani waan tokko isinitti maaliif waan tuni ergaa argite mana san keessatti waan tokko ergaa argite jawweetu jira waan akkanaa jira isaa nyaata isaa kenniif waan akkanaa godhe dhugaa dubbachuuf maanatti nafne maa birriin tun natti nafne inu jedhu waan akkanaa kana ijumti kiyyaayuu na dhugaa dubbachuuf namni ijoolleen tokko akkamitti tasgabbii qabu ijaa ijumaanuu arganii akkamitti tasgabbii qabu akkamitti rafaniitu bulu kanaafiyyuu bakka sanii jijjiirrachuu daftanii miciyyoon amma miila darbe Saawudi Arabiyaa deemtee maqaa ishee jedhamtu miciyyoon aaraadha waan sana ajjeeste lafa loobsan jechuudha maqaa isaatirreen dhawanii waan hin jaalanne dhugaa dubbachuuf hin jaaladhu miidhuma kanarratti gaafan arge amma micittiin tun baay'ee tokko buuchee akkamitti akka kaastee yoo hin beeku baay'ee takka nama ararte maaliif waan akkanaa kun maxfoodha maal lama gootii ijoollee baay'een akkamitti waraabdeeyyuudha akkamitti jaallattee waraabdeeyyuudha baga waraabde maaliif adda baafachuun iyyuu waan gaariidha waan ta'eef waan hin beekne tokko gaafachuun gaariidha ishiin tarii beekuu dhiisuu dandeechu waan tun maxfoodha sanummoo mana keessa akka deemu godhanii mana keessa oofu
waan akka Osaaka kana waan bareedaa seenisai dhugaa dubbachuuf hedduu takka namni sodaachisaanii miidiyaa kanarratti argee baay'ee takkan sodaadha. Kanaafuu ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif waan akkanaa kun waan qal'aadha isinitti fakkaatiin lubbuu keessan irratti illee waan fokkataadha. Kanaaf osoo ati dhukkubsattee baasanii talatti sigatu malee dhukkubsattee waan akkanaatiif dhukkubsattee nuuf jetteeti kan jedheetu si mana yaalaa si geessu yookiin immoo si astaamu tokko hin jiru. Kanaafuu mana sanii qaxxisaa waan akkanaa kana yoo argitan osoo sodaatanii sodaachuu baattanii waan akkanaa mana waan akkanaa kun jiru jechuudha. Guutumaan guututti kun waan biraati isin galee isaan amma fakkeenyaaf taphaaf waan biraanii jira. Beelladoonni adda taphaaf minamni yoo ta'e beelladoonni hin jira. Beelladoonni akka adurree akka saree bakka beelladoonni mana keessatti ittiin bashannanan ni jiru. Garuu immoo kan akkanaa kun dhugaa dubbachuuf waan seexanaati. Waan seexana naama. Waan faayidaa bakka eessa isaatutti bareedees jammar waan namni hin jaalanne ofiisanitti ofitti madaqsanii kun waan seexana waan xunquraa waan ta'e mana san keessa taa'uun gaarii miti. Mucayyoo akkasuma jira. Biyya kana keessa illee ni jira. Waan daawwitii mana isheen hojjettu yeroo hunda dhufa jetti. Yeroo hunda dhufa. Kanaaf jarrillee waan guddaa san mana keessaa waan qabaniif yeroo takka ofii isaaniitiif nan agarsiisan jette garuu isheen gizee akka carraa ta'ee mana isaa argee guyyaa qollofanii toolu halkan seenanii namichi injira bingaale wayii kan ichi qulqulleechuu achi keessa qulqulleechee bakka waan kennamu fi qabu kennee fi qollofatte mana wayii guddaa sun jira. So gaafa isaa argitu bakka manni sun difinna surrii jettee na deebisaa jennaan diddiran. Yeroo didan kanatti maal goote na dhukkuba itteeti akka nama maraatee itti iyyitee alkasan akka tasaa gadi ba'ee funcaaniif gadi ba'ee jettee akka goddanyaa isheetti himattee mugaanna wajjin hojjedha. Gadi ba'ee alkanoon gadi ba'u mana san bananii siruma bananii hin beekan maal matiraas keessa jedheen shakkaa ture jettee micatteeni alkan achi keessa bananii namicha qulqulleessisiisanii waan kennamuuf kennanii fi qollofan yeroo qollofan akka tasaa shittuweeti ani alarrafa boona rafuu isa gadi baasanii mana san keessa qulqulleessanii waan kennamuuf kenname ilaalee argee edaa kanatu jira jedhee ganama san kubee jirtee bakka dhugaa dubbachuuf iyyitee atti foolisiinuu dhufee mucayyoo sun akkasitti nagalcha jennaan dijanii isa argitee miti garuu manni sun waan surunna jedheef iyyi na godha jette goddanyaa ishii jechuudha. Ri'aan ishii na bira hojjetti ishii hojiin hojjenna manni kiyyaa fi kan ishii immoo wal bukkeedha. Nagalcha jennaan dijanii jette isaan booda mucayyoo sun uuna dhukkubsadhe jettee iyyitee akkasitti poolisii hundi dhufee paaspoortii warqaa ishii kennanii gara biyyaatti galte. Akkasitti mala saniin baate guyyaa takkitti argite jechuudha. Kanaafuu waan akkanaa kana yoo argitanii dhugaa dubbachuuf halkan takkaan bulina waan maxifoo waan kun sammuu namaatti illee mushkilaa fida jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya mana madaan keessa hojjetan waan kana arginan qaxxisaa keessan ba'a. Kanuma siniin jedha.